Oduu gammachiisaa akkuma asirratti argitanitti mucattii dhiyoo tana sababa abbaa manaa isii maraattee uffata godhattee har'ammoo alhamdulillah rabbil aalamiin sattarattee gara fayyaa isiitti deebitee jirti. Alhamdulillah rabbil aalamiin rabbiin kun muddollee furullee. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessanii fayyaa keessanii isin jecha haadha viidiyoon ani qabadhee isin dhufe akkuma beekamu mucattii samoonni kana miidiyaa irraa deebi'ee Oromoodha isiin hin qarqaaru maal jedhanii jechaa turanii irratti mucattii maraatti uffata gattisan irratti dubbachuun dhufee dhugumatti hedduutti gammadee keessi kiyya baay'ee gammadee alhamdulillah rabbil aalamiin. Sababni illee mucaan sun sababa abbaa manaa isii baay'ee tokko miira keessa galtee bakka sammuun isii jeeqamee tura. Kana mucaan kun alhamdulillah rabbil aalamiin amma gara fayyaa isiitti deebitee rabbi isii galateeffattee du'aa haadha isiitti haati isii haadha du'aa naa godhe. Alhamdulillah rabbi gadiiti jecha alhamdulillah rabbil aalamiin wallahi namni tokko gaafa sammuu isaatii miira keessa galee hedduma tokkotti bakka namni gaafa kana adaduma oolee yeroo yaadaa ooltetti fakkeenyaaf waan tokko dhabdee cinqamtee gaafa jettu namni suni bakka uffatuma kana hin gata sababni isallee maaliif bakka miira biraa keessa seena jechuudha isin galee bakka sammuu isaa waan cinqamtuuf kalaas waan jedhu beeku waan haasa'u beeku. Wanni inni yaadu waa'ee nama sanii san qofa jechuudha. Yoo jaalallee san dhabee jaalallee san irra kasamuun tuqamtu taate inni waa'ee jaalallee santu fuuldura dhufa malee wanni biraa tokkollee fuuldura dhufa. Kuni yaada sammuu isaa dhiphisa. Yeroo hunda namoonni keenya namoota jaalatan irratti bakka biizii ta'u. Yeroo hundumaa yaada nama saniif keessatti akka amma shamarratti akka dhiirri tokko yeroo dhabame dhiirri san malee akka hin jirretti yaadde. Dhibbaan jira, miliyoona jira. Inni kun si godhu waan haalaaf amala keetiif bifa qabaattee yoo kan jettu taate haala amala kee biraan qabaanne sammuu keessa jeeqa maaliif nama jaalatti argachuu hin dandeettu yookiin immoo qabeenya qabaattee qabeenya keessan biratti yoo ammas amala gaarii hin qabaatin inni sunillee namaa walii galtee qabeenya qabdu san qabdee deemuu hin dandeettu sababni isallee mana san keessa yoo haati manaa kee jiraatti yoo haadha manaa keessanii walitti bu'iinsi beeksisa kee hunda yoo kan jettu ta'e inni kunis maal inni bultii kee bittinneessa jechuudha. Bultiin kee dhiba bittinnaa. Bakka jaalalli hin jirre qabeenyis hin jiraatu. Bakka jaalalli hin jirre kabajaan hin qabdu. Bakkuma kamittuu kabajaan hin qabdu. Ati kan bifa qabdus amala qabaachuu qabda. Kan qabeenya qabdus amala qabaachuu. Waa hunda keessatti amala qabaachuu. Kan immoo daddafee aaruuf immoo obsa barbaachisaadha. Obsi maaliif waa hundaas fayyada. Dafee aaree amma waa balleessa jechuudha. Mataa kiyya irratti nan dalagan akkas jechuudha. Dhuguma dubbachuudhaan mataa kiyya irratti yeroo aanutti bakka dafee waa balleessuu bakka waan akkasii saniitiif keessattuu dubartoota. Dubartoonni yeroo aartutti daftee waa balleessiti. Daftee waa jetti daftee nama jaalatte sanillee daftee irraa bahuuf yaadde garuu immoo keessi isii otoo keessi isii jiru nama sana irraa fottoquuf yaadde. Kun bareedumsa qabaattee fi waa hundumaa hoo qabaatiin qabeenya qabaatte hoo amala biraan qabaatiin bakka. Waa hunda keessatti immoo imaana qabaachuudha. Imaana qabaatte salaata sanan kee keessatti salaattee rabbii kee kadhatte. Waa hunda keessatti imaana qabaattee jechuudha. Obsa qabaadhaa. Maaliif namoonni tokko yeroo tokko jibbiinsi isaanii sitti dhufanii ka'umsa keetirraa. Ka'umsa kee fakkeenyaaf ati akka kaleetirraa har'a jijjiirama fidda. Akka kaleetirraa har'a jijjiirama fidda. Akka har'aarraa boru jijjiirama fidde. Jijjiiramni ati fiddu sun teettee otoo hin taane ifaan jeffidde jechuudha. Yeroo kana keessatti namni jibbaa sitti baay'ata. Si abaaruu, si hamachuu, si tuffachuuf yaada. Maaliif ati bakka kalee jirtu san har'allee jirtu waan ta'eef. Kanaaf nuti yeroo hundumaa jijjiiramni nuti agarsiisuu qabnu akka kalee odoo hin taane akka har'aa odoo hin taane boru bakka kam geenne jennee yaaduu qabna jechuudha. Kuni waa'ee ka'umsa mucattiitti irratti kan kaase mucattiin sun amma jijjiirama guddaa qabdi. Sababni isaallee bakka kaleessa sammuu isiisan itti bittinneessan otoo hin taane yookiin immoo mucaan kun bakka guddaa bahuu dandeetti. Sababnis maanni sabri keessatti qabaatte garuu nama biratti qabaachuutu barbaachisan. Nama gaarii rabbiin isii qunname nama gaarii rabbiin isii bu'ee mucaa sun silaa akka baletti haftu. Isi tokkotti aramni fuudhee dhoysee aramni akkas jechaa turan. Miti alhamdulillah rabbil aalamiin rabbiin immoo araballee nama gaarii buusee dhugumatti aramni tokko wallaahi nama gammachiif tokko sammuu kana bakka si banti jechuudha. Maaliif nama rabbii isaaf sodaatu nama ilmoo qabaate ilmoo sun sodaatu rabbiin isii buusee
har'a fuula ifaadhaan maatiin isillee gammadee garuummoo namni akkas isirratti dalagisuun hadhamoo seena'uun isaan oolu maaliif mucattii san akkasitti sammuu isaa jeeqee har'ata biraa dafee fuudhe biyya suddii san keessatti waraqaa namni hin qabne akkuma inni itti fuudhee jiraatu yaan hin beeku jechuudha. Namarratti gifii dalagaa jechuudha. Ani hin beeku qaalaa fuula hunduma keenyayyuu nuti waa hunda keessatti jarjarri odoon taane obsa qabaachuun nurraa barbaachisa. Waa hunda godhuu keessatti alas ta'ee manas ta'ee deemtus teetus waa hunda keessatti yoo laallanna fakkeenyaaf waan gootu san laallatta. Fakkeenyaaf nyaata tokko hojjechuuf nyaata san ati himmi aayamoo hin bushaayaa isaa laafta nyaata san. Yaani jechuun yookiin soogadeetti hanqatee yookiin immoo bakka nyaanni sun akka nyaanni sun qimamni garagaraatti godhatte qaamaaf teena. Waa hunduma keessattuu nuti immoo suuta hojjechuu waan hojjennu sun akka bareeduuf waan hojjennu sun akka galma nuu gahu yookaan waan tokko gabaa fiddee gaafa gurguratu barbaadu waan san immoo akka sirraa gurguramuuf waan san babbareechite midhaan tokko midhaan qulqulluu fi yoom fudhanne fakkeenya midhaan tokko midhaan qulqulluu qumaa jedhama hin beekne miti midhaan qumaa qabu midhaan qumaa hin qabne gatiin isaa garagara miti gatiin isaa garagara gaafa kana immoo nutis waa hunda goonu keessatti akkasitti qulqulleessinee yoo haasofnullee yoo waan hunduma keessattuu qulqulluun eeggachuu dirqama keenya. Maaliif bor milkaa'uuf deemta waan ta'eef waan hunda keessatti hin godhoo jettee obsa qabaatte ati bakka geetta. Yoo jarjarte hoo bakka anarraa akkatti akkana jechuudha. Wanni kun har'a bakka waan tokko hojjetta haleemu wanni sumsee ta'uu dide. Waan kanatti deebiin dalagu yaadota akkasiisa sammuu kee cinqita miti sammuu kee cinquu qabdu ati dirqama kee fuuldura kee of duuba kee otoo hin taane fuuldura keetti kasi baasu waa hunda obsitee gaafa jette obsi galmaan si ga'a obsi bakka guddaa sii kenna obsi ati obsitu dhugumatti bakka guddaa si ga'a jechuudha. Garuu gaafa obsa dhabdee yeroo hundumaa waa balleessuu yeroo hundumaa bakka injiraa miti gaafa kana keessatti sammuu kee waa hundaan guutamee banamuu hin danda'u. Maaliif waa hunda keessatti yeroo sammuu kee keessa yeroo hundumaa maal keetti yoo cinqaa keetti kaala sammuu seesonee booda hin fanaddaa yookaan maaliif yeroo hundaa ni cinqabna jechuudha. Yeroo raftullee raaha yaani ati hirriba gahaa raftu. Yeroo raftu yaadaa raftaa yeroo kaatu yaadaa kaataa har'a akkasuma goonetti har'a akkana bakka waa hedduu yaada taananii waan rakkinaa yaada taanaan rakkosse qonna maaliif yeroo hunda ni yaadda waaqayyaan waan yaadnati yaaddu suni waa rakkoodha yeroo hundumaa cinqama yaadda jechuudha. Cinqama namatti dhayuuf jala waan hundaayyuu sababni isallee maaliif boru bakka jabdu geetta waan ta'eef dhiira fudhanna. Dhiira tokko gaafa jaalattee dhabde dhiira san malee jiru jettee sa'aatii 24 waa'ee isaa dhaabatu. Bu'aa oolle maaliif shamarran nuti isaan bar koonfidensii qabu dhiironni jechuudha. Dubartii takka gaafattee deemtetti dantaan qaban maaliif kasan caalutu dhufa waan ta'eef akka isii caalutu nutis akkas ta'uu qabna. Dhiirri tokko gaafa nugatee deemetti akka isa caalu dhufa. Bifa sodoon taane yookiin amalaan caaluu danda'a. Yookiin qabeenya caaluu danda'a yookiin haala amala isaatiin caaluu danda'a. Kanaaf waan darbeef yookiin immoo dhiira si gatee deemeef gonkumaa hin bu'in jala sarare. Kuni murtee mataa keetii murteeffachuu qabda. Bakka amma jiraa miti namni tokko akkasuma jechuudha. Kanaaf hordoftoota kabajamtoota kiyyaa viidiyoo kiyya har'aa jechuudha. Kanaa walitti deemanii namoonni yaada qabdanii namoonni immoo tuqee qabatanii komentii barreessuun dagatinaa yaani jajjabina namaaf yaada akkas jettee biristu sheedhana waan yoo hordoftanii akkasuma olumaata keenya sheekota keenya yeroo hordoftan ta'e waan tokko irratti nama waanyina ati duumuu barbaadde ati hiyyummaa keessaa yoo ka'uu barbaadde keessa kee qulqulleessi keessa kee waan qabaatiin wallaahi yeroo ammaa kana dhalaan jechuudha. Anas dabalate isinis dabalate miidiyaa kanarra ta'anii tiktoo kanarra nama arrabsa ati taksiitti nama arrabsitu dhugumatti hammattee qabattee akkitti qabreessi qotamtu beeku wallaahi lansiin jechuudha.
Ani ijoollee wallahi hedduu takka galateeffadha warroota feemasoota jedhan kun feemasoonni kun dhugumatti feemosiidha maaliif hedduu siif hin qaban amma warrumti faayidaa tiktook irraan arganne jechuudha dhugumatti warrumti faayidaa irraan arganne mataa kaan gaggaragalchan waboo jaalmarroo arrabsanii mixanna biyyoo arrabsanii haadha faadha sila ani kan jedhu qabriin teessan akkamitti isinii kutamti arrabumti keessin dhukkubu akkiti isaan nama arrabsan subhaanallah yaa rabbi ganda sanu dhaabe rabbii wallahi al tokko du'aa isinii godha dhagaa ijoollee keenya rabbiin bakka akkasiisaniif dhaabe saffa arrabaa rabbi sin dhaabe kalaama kee kanaa waan jedhe kalaama kee kana arraba kee kanaa namaan arrabse isas si goga ati adda kee qabrii boota ati eenyumaa deeggare ati eenyumaa jaalladhu ati eenyumaa kabaji wallahi kophaa kee qabrii boota abbaa feeti gad deebiftee ol deebiftee waa tokkoon irraa irratti hin jiru akkitti isiin kana bakka barbaree nyaatte na fakkaata subhaan yaa rabbi oleen kee rabbiin keessattuu dubartoota dhiirillee akkasuma garuu rabbiin kabaja nutti haa jedhu garuu dubartoonni wallahi miidiyaan tiktookii jedhan kun keeriin takkan qabu garuu maaliif qabu faayidaa qabuutu jira garuu immoo ijoollee keenya shamarranii irratti keessattuu ijoollee shamarranii irratti ba'ama itti fidaade ba'anii qabriin isaanii qotamtu maasiyaa qofa fudhatan jechuudha wallahi ani garaana nyaatte jiru yeroo akkatti haala fixattee nama arrabsitu waa tokko namni isiin deeggartu kun tokkollee isiin nu deeggara tanan nu deeggara santu nu deeggara jedhe waa dhagahuun jiru maaliif dhimma waa'ee haadha faatee qarqaarsaa uummata sirkaatiif godhamuu diddee samuun irra dubbatuu diddee haadha faatee mataa gad deebisan jechuudha haati faatee namni yoo waa fudhatu ka ta'e nama kamuun deeggartu na fakkaata sagaleen taatu akka na fakkaatutti arsii maalii dhiisa hin taatu garuu namoonni tokko tokko isirratti baay'ee isiin immoo dhugumatti yaani namaaf yaani bakka hin kennitu garuu immoo ani dhalaan keenya akkatti nama arrabsu wallahi qaanii guddaadha keessattuu ijoollee musliimaatti jechuudha qaama yeroo kanatti haala fixatanii namoota warra shaneemuu maalii jedhan kanallee warroota bosonaa kanallee arrabsa wallahi waa takka faayidaan qabu ati arrabsitee waa irraan hirreeftu ati arrabsuu dhabde ani wanni isaanii dabaltu takka illee hin jiru deeggartuu yoo qabaatte mallaqaan deeggartaa yookaan immoo dhiiftaa wanni ati faayidaan takka buuftu hin jiru garuu immoo maasiyaa bichaa fudhattee bakka bu'aan kee bakka ati ani hin beeku kaanii rabbiin balbala san isin hin dhaaben dhaabattanis rabbiin kilmaa akkanaa isin irraan baase wallahi coora sirritti du'aa yoo akkanatti intala muslimaa takka taate wallahi akkatti nama arrabsitu kanaaf asumaarratti dhaabaa wallahi jiddumaan itti fufe jechuudha haasawicha bakka na yaadadhisi sina keessa jettee kanaaf dhiifama naa godha nagaa naa turaa amma viidiyoo biraatti walitti deebi'uuti bye bye